Ogeeyyoonni diizaayinii ijaarsaa gamoo gonkumaa kan hin yaadamnee fi beekumsi sammuu namaa dhugumaa burqisiisuu danda'a jedhamee kan hin fudhatamne piroojeektii tokko dhugoomsuun dhalli namaa eessa gahuu akka danda'u agarsiisaniiru. Fedhiin kalaqaa fi ilmi namaa dheebuun qabu akka ooyiruu qonnaa midhaan irraa haamamuutti kan agarsiisu piroojeektiin kun Addeessa yookiin baatii dachee kanarratti ijaaruudha yoo jedhamtan maal jettu? Ijaarsa baatii bocaa hanqaaquu qabuun ijaaruuf osoo hin taane namoonni osoo baatii yookiin Addeessa irraa qubatanii muuxannoo argachuu danda'an hunduma isaa iddoo tokkotti akka dandamatanii fi itti yaadamee fi karoorfamee kan hojjetamu piroojeektiin kun baay'ee ajaa'ibadha jechuun samii fi lafa akka ilaaltan taasisa. Maaltu isin dadhabsiise? Ijaarsi Addeessaa fakkaatu boca hanqaaquu qabu kun wayitaa xumuramu Jeff Bezos yookiin Elon Musk doolaara miiliyoona 80 ol kaffalchiisanii SpaceXiin deemuun yoo isin barbaachise mankoraakuriidhaan deemtanii waan ijaan argitan sana piroojeektii kanaan akka muuxannoo argattan taasisa.